jalqabarratti hangafoota oduu. Jilli Ustaaz Abubakir Ahmadiin durfamuu magaalaa Bashaashaa seenan. Barri hojii dura taa'aa haaraa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahamud Ali Yusuf milkaa'aa akka ta'u mootummaan Itiyoophiyaa deeggarsa barbaachisu ni taasisa. Pirezidaantii Taayyee irraa dhagame. Jama'aan barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum kora waliigalaa arfaffaa geggeessee oole. Lammiileen Itiyoophiyaa 163 biyyoota ollaatti baqatanii akka jiraatan UN ibse. Eertiraa keessaa baqattoonni Itiyoophiyaa 15 argamu. Dhaabbanni qorannoo AI walitti bu'iinsa kakaasan miidiyaa hawaasaa irratti darban muddama Itiyoophiyaa fi Eertiraa hammeessaa jiraachuu akeekkachiise. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii akkuma san toora sooshaal miidiyaa garaagaraarraan hordofaa jirtan amma hangafoota oduu irraa gara babal'inaa oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa nu duukaa tura. Sabiskiraayib laayik gochuun ufaanaa tura. Jilli Ustaaz Abubakir Ahmadiin durfamu magaalaa Bashaashaa seene. Godina Jimmaa aanaa Goommaatti jilli Ustaaz Abubakir Ahmadiin durfamu masjida Al-Hikimaa magaalaa Bashaashaatii fi dhagaa bu'uuraa ka'an. Jila kana faanaas pirezidaantii maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa Sheek Gaalii Muktaarii fi keessummoonni gurguddoon akkasumas bulchaan bulchiinsa aanaa Goommaa obbo Fu'aad Raayyaa argamaniiru jechuun waajjirri koominikeeshinii aanaa Goommaattu gabaase. Oduu bal'inaaf qabannee kan biraatiin barri hojii dura taa'aa haaraa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahamud Ali Yusuf milkaa'aa akka ta'u mootummaan Itiyoophiyaa deeggarsa barbaachisu ni taasisa jedhan. Pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee dura taa'aa haaraa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahamud Ali Yusuf waliin mari'atan. Pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee dura taa'aa haaraa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahamud Ali Yusuf waliin dhimmoota garaagaraa itti mari'ataniiru. Gamtaa Afrikaa fi Koomishiniin Diinagdee Afrikaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti bakka buutuu dhaabbataan Itiyoophiyaa Ambaasaadar Hiruuti Zammanaa maricha ilaalchisee ibsa kennaniin pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee dura taa'aa haaraa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahamud Ali Yusuf waliin marii qabeessa mari'achuu himan. Barri hojii dura taa'aa haaraa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahamud Ali Yusuf milkaa'aa akka ta'u mootummaan Itiyoophiyaa deeggarsa barbaachisu akka taasisu pirezidaantiin Taayyee dubbachuu isaanii Ambaasaadar Hiruuti eeraniiru. Dura ta'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa kunis Itiyoophiyaa waliin hojjechuuf qophii ta'uu beeksisuun isaanii odeeffannoon Gamtaa Afrikaa argame ni mul'isa. Jama'aan barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum kora waliigalaa arfaffaa geggeessaa oole. Jama'aan barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum kora waliigalaa arfaffaa isaa taa'eetii jira. Kora kanaanis gama raawwii hojii kanaan duraa fi akkaataa fuulduraatti itti deemuun dandamu irratti marii bal'aa eegaa taasisee booda muudamtoota haaraa hedduu hirmaattotaa fi dhiyeessuun sagalee itti kennisiisuun raggaasisee jira. Obboleeyyan keenya hooggantoota seektaroota jama'aa keenyaa irraa hedduun isaanii barattoota GC waan tahaniif isaanis amma egzaamiidhaaf waan qophaa'aniif gahee duraan jama'aa keessatti bahachaa turaniif amaanaa isaanirraa jiru gara obboleeyyan isaanii warra isaan boodaatti dabarsanii kennanii jiru jedhe jama'aan barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum kora waliigalaa arfaffaa isaa dheengadda gaafa Afrijaa 2025 geggeesse kanaan obboleeyyan keenya barattoonni waggaa tokkoffaa fi lammaffaatis amaanaa isaaniitti kenname tola jedhanii fudhachuudhaan fedhii rabbiitiin jamaa kanaan dura caalaa gara fuulduraatti akka ce'isan waadaa galaniiru. Dabalataanis dambii ittiin bulmaata jama'aa barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum keessaa iddoowwan fooyyeffamuu qaban akka fooyyanii fi hirmaattonni kora kanaa sagaleen guutuun raggaasaniiru. Oduu biraatiin
lammiileen Itoophiyaa 163 biyyoota ollaatti baqatanii akka jiraatan UN ibse. Eertiraa keessa baqattoonni Itoophiyaa 15tu argama jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiinarii olaanaa baqattoota UNHCR gabaasa kaleessa eebla 8,2025 baaseen lammiileen Itoophiyaa 163 ta'an biyyoota ollaatti baqatanii akka jiraatan beeksise. Biyyoota lammiilee Itoophiyaa itti kooluu galan keessaa Eertiraan tokko yoo taatu biyyattii keessatti lammiileen Itoophiyaa 15 akka argaman ibsameera. Gama biraatiin lakkoofsi lammiilee Eertiraa Itoophiyaatti baqatanii jiraachaa jiranii 179 ol ta'uu ibsameera. Oduu itti aanutti yoo ceenu dhaabbanni qorannoo AI walitti bu'iinsa kakaasan miidiyaa hawaasaa irratti darban muddamaa Itoophiyaa fi Eertiraa hammeessaa jiraachuu akeekkachiise. Dhaabbanni misoomaa hubannoo nam-tolchee AI haqa qabeessaa fi hawaasa keessatti hundee godhate irratti qorannoo geggeessu Distributed IA Research Institute waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qabiyyee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraana kakaasan babal'isaa jiru jechuun akeekkachiise. Dhaabbatichi ibsa isaatiin qooda fudhattoonni idil addunyaa fi naannawa gaaga'ama waraanni Tigraay geessisee akka hin deebineef saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hubachiiseera. Hawaasni addunyaa waraana dhufuuf jiru hambisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu fi waliigaltee Pirootoriyaa eegsisuu qaba. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun keenya kaarraaf qopheeffanne kanuma. Warri gara toora YouTube chaanaalii fi akkasumas toora pilaatfoormii sooshaal miidiyaa kan akka TikTokii, Telegiraamaa, Feesbuukaa fi filannoowwan jiraniin nu hordofaa jirtan hundi keessanuu waan nu wajjin turtaniif galata guddaa qabdu. Kan isin nu duukaa dhaabbattaniin sabiskiraayib, laayik akkasumas riipoostii gochuudhaan koomentii jalatti yaada keessan nu barreessuudhaan nu duukaa turaa isiniin jenna. Waan nu duukaa turtaniif galatooma. Hanga sagantaa keenya oduu biraatiin qabadhee dhiyaadhutti nagaatti.